Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Nagaa keessanii egaa akkuma beekamu oolma sharafaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetti akkasuma karaa baankiitiin illee qabadhee dhufaa jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin illee akkasuma karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa qabadhee dhufne jechaadha. Guyyaa har'aa baankonni hin hojjetan baankiin biyya keessatti waan ta'eef guyyaa har'aa guyyaa boqonnaa waan ta'eef jechaadha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin qofanii biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa warroon mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabiskiraayibii fi laayikii gochuu hin dagatinaa. Warroon mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii godhaa. Viidiyoo kanallee hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu warroonni gara biyya keenyatti maallaqa keessanii ergattanii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin nama isinii ergu sana yookaan daldala sanaan isinii ergu sanaan jechuudha. Hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa immoo karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin qannaseetu jira jechuudha. Guyyaa kalecha xiqqoo omaan jedhu guyyaa har'aa qannaseetu jira jechuudha. Kan birrii tokko birrii lamallee qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin qannaseetu jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa hundayyuu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweetii dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss birankii, Koronaa, Turkii liree, Ijibshaa paawundii yookaan biree Ijibtii jechaadha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa hundayyuu jechuudha. Biyyoota 20 garuu hamma biyyoota muraasaanii maqaa isaanii dha'ee jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Guyyaa hundayyuu akkuma beekamu akkuma jedhe guyyaa har'aarree biyyoota 20 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin qofaanii jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma jedhe karaa baankiin cufaadha waan ta'eef jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 81 fi saantiima 16 jechuudha. Guyyaa har'aa qannaseetu jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoonni hundumtuu qannasaniitu jiru jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Guyyaa har'aa birrii 100 birrii 31 fi saantiima 56. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 29 fi saantiima 86. Hoomarri haalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 71 fi saantiima 21 jechaadha. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiima 32 jechaadha. Guyyaa har'aa birrii Duubaa yookaan dirhaamni Duubaay naannoo saantiima 5 qannasee jira jechuudha. Salphaa miti jechuudha. Saantiima 5 jiru saantiima tokkotti dabalamee gara birriitti jijjiirama waan ta'eef jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiima 20. Baareen dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birrii 400 birrii 80 fi saantiima 24. Kuweet dinaarri jechaadha. Kuweet birrii guddaadha. Egaa mootii birriitii jechuudha. Birrii Kuweet kan caalu hin jiru jechuudha. Fakkeenya biyyoota 20 kana keessa birriin Kuweet tokkoffaadha. Birrii Baareenii lammaffaadha irraan birrii Hoomanii jechaadha. Guyyaa har'aa jechuudha. Birriin Kuweet tokko birrii 500 fi birrii 87 fi saantiima 49 jechuudha. Dhiifama birriin Kuweet birrii 500 fi birrii 87 fi saantiima 49 jechaadha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa har'aa jechaadha. Birriin Kuweet baay'ee guddaadha jechaadha. Kan itti aanu Joordaan dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 55 fi saantiima 52. Chaayinaa yuwaaniin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 26 saantiima 95. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 47 fi saantiima 16 jechuudha. Paawundiin illee baay'ee qannasee jira jechaadha. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 11 fi saantiima 63. Swiss biraankiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 birrii 26 fi saantiima 07. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 19 fi saantiima 11. Kan itti aanu Turkii lireedha. Turkii lireen karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiima 77 jechuudha. Birriin Turkii akkuma kaleetii jechuudha. Birrii 3 fi saantiima 77 jechuudha. Isuma kaleetii Turkii lireen guyyaa har'aa hin qannannes hin daballes. Kan itti aanu Israa'el shekiliidha. Israa'el shekiliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 60 fi saantiima 64.
Egyptian pound yookaan birrii Egyptii tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 3 fi saantiba 56. Yemen rihaalli karaa Itiyoo Black Marketiin 0 saantiba 76. Hindi ruupiin karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 1 saantiba 89. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Black Marketiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Black Marketiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti akkuma jedhe guyyaarra karaa Itiyoo Black Marketiin qannaseetu jira jechuudha. Egaa salphumatti karaa Itiyoo Black Marketiin qannaseetu jira jechuudha. Kan biraamu kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Limneen jirtan jechuudha. Fakkeenya birrii biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan keessattuu jechuudha. Joordaan keessa birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Limneen irraa akkasuma. Birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Maqaan birrii biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Limneen immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii, akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birrii Itoophiyaatu birrii Limneen yookaan Beerutii caalaa jechuudha. Kanaaf isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii yookaan Limneen jirtan jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Isin warroo keessattuu warroonni mana madaamii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaarraa karaa Itiyoo Black Market yoo ergatan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 16 jechuudha. Isuman dura dubbadheen. Ameerikaa doolaariin guyyaarraa kana ta'a waan ta'eef kanaan irraa eeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan diinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Limneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Asirratti birriin Joordaan yookaan diinaarri Joordaanii Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. Kan beekuu qabdan kana jechuudha. Hin caala garuu waliigalteen daldaltoota jechuudha. Kan biyya keenyaa fi kan biyya sanaa jechuudha. Birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Tarii immoo warroonni Joordaan keessa ala jirtanii tarii yoo diinaara fudhattanii diinaara isaan dura dubbadhan irra eeggatoo kana sabbatu jechuudha. Garuu beekamaa isa waliigalteen biyyoota lamaanii maalidha? Doolaarii Ameerikaati jechuudha. Doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.